Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun chaanaalii YouTube'ii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Yaa Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaam yeroo yerootti qophiilee sochii jarmaya amantii waaqeffannaa isiniif dhiyyeessaa turuun keenya ni yaadatamam. Qophiilee kanneen keessaa tokko kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromootiin. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo bara baraan fulbaana 19 fi amajjii 3 kabajamam. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo kun fulbaana darbe giddugala bahaa wiirtuu Harargee lixaa Koonyaa Daaroo Billiqaam galma Agamtiitti kabajamuun isaa ni yaadatamam. Kabaja ayyaanaa kanarratti dhaloonni Booranaa fi Baareentuu ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 3 galma Boosetitti kabajamu irratti deebi'ee wal arguuf wal mararsiifachaa akkuma sirbaan walitti dhaamee kunoo guyyaan sun gahee dhaloonni bahaa dhihaa kaabaa kibbaa walitti dhufuun ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 15ffaaf galma amantii waaqeffannaa Boosetitti kabajamu irratti wal argee. Galmi Booset dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti giddugala baham wiirtuu baha shaggar Koonyaa Boosat Faantaalleetti argamam. Galmichi magaalaa Olancitiitti kan argamu yoo ta'u bara baraan amajjii 3 kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo gaggeessuudhaan beekama. Daawwattoota keenya kabajamoo kutaa kanaan sochiiwwan haalduree kabaja ayyaanichaaf raawwatamaa turan sagantaalee fi taateewwan jala bultii ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 3 2017 marsaa 15ffaaf kabajame irratti ture isin biraan geenya. Torbeen torbee ayyaanatiin koreeleen ayyaana ayyaanicha milkeessuuf ramaddii hojii fudhatanii namuu kallattii hojii isaanii kennametti bobba'uun haalduree mijeessuu jalqaban. Dirree ayyaanichi itti kabajamu qulqulleessuu, daandii seensa konkolaataa bareechuu, iddoowwan nyaanni itti qophaa'u aanjessuu fi kanneen biroo hojiilee ijoo koreelee kanaatiin guyyichi jala bultii ayyaanichaa ture. Konkolaattonni waaqeffattoota kaabaa kibba bahaa dhihaa akkasumas giddugala biyyaarraa aanicharratti hirmaatan qabatee hiriira galuun gara bakka ayyaanichi itti kabajamuutti seenuu eegale.